amalisi amaluwaatisi kan kora rakkinni koo garuu inshaallaa furama. Maqaa keenyaan jettee dhiifama shii viidiyoo sitti dawaluun koo an ijoolleetu iyyuu viidiyoo itti dawalii mirkaneeffadhu malee suuraanis kan sii miti isii miti naan jedhanii nan viidiyoo sitti dawale dhiifama guddaa. Maqaan keenyaan jettee maqaan keenyaan jettee maqaan keenyaan jettee. Maqaan kee eenyunni? Asiyaa eenyu? Asiyaa Kadir. Wallaggaa naannoo kamitti ana dhadheetti? Jiddaa Ayyaana. Amma mucaa madaamii hoggaa meeqa jette kan sirraa hoggaa 5? Amma mana madaamii keessa sitti qollofanii jiru manicha isa kana moo sirraa bananiiru? Amma sila dhuftee jechuudha. Anna amma moo jirani amma nan baay'atuun bahin nan danda'a jechuudha. Rafanii nuti garuu hin beeku. Garuu moo ni danda'a. Baarriin karaa amma fakkeenyaaf baarrii yeroo ilaaltu ni banama jechuudha. Ayyee. Daka wees namni jechuudha. La lakki bosi amanu diduu miti. Amma sila si hin baasitti si himuudha. Lammiilee keenyatti sagalee kee dhageessisuudha. Waa'ee keetii kana akka namni quba qabaatu gochuudha. Garuu ani namatu na sobe bisii galee intala tokkotiyyuu mana konkolaataan jira, mana akkasiin jira, akkasittan jira, na baasii maal jettee na sobdee jirti. Dheengadda immoo intala tokko Dubaayitti makiinaan gaccee ajjeese jedhamee guruppiin ijaaramee maallaqni maqaasiitii walitti sassaabameera. Sana duuteetti jennee gabaasnee jennaan ummanni soba nuun jedhe. Kanaaf amanuu dideetani. Amma ergati viidiyoon irraa kaastee amma si amaneera. Mucaanii kale yoomi sirkaa duun mucaan madaamii sirkaa duun yoomi? Mee dhugaa isaanatti mee dhugaa isaa mee ofumaa keetii dubbadhu mee. Sibiiwwan jiraatti kaleessa laalmaas fakkaate kaleessa rakkinni kun akka galgala moo dhuftee naannee naashimtee jechuudha. Asii jeessa naan jettee. Sina jeessa siin jettee amma mana keessaa si qabde jechuudha. Wallaahi. Hayyee obboleewwan keenya egaa yeroo namni waa isinitti hime soba jettu rabbi jedhaa dhaxxanii narrabsinaa bakka wantichi dhugaa ta'eera maaliif viidiyoodhaan ilmoon nama gadi baatee invaayitii na seensisii laayivii seenii invaayitii na seensisii annan dubbadhaa jette wallaahi lakkoofsa immoo siinatti ergite lakkoofsa si aadii natti ergite in sobaa jirtin se'ee ture. Kanaaf waan gargaaruu dandeenyu jechuun birri naa buusaa siniin hin jenne sinii galee yoo duute illee seenoo si aasaattu kanaaf soban jennu bakka amma kaafne jechuudha. Maaliif sobdee namni intalli durbaa tokko soba lafaa kaatee ajandaa na godhachuudhaaf hin dhumne ani dhiifamaa obboleettii koo ani wallaahi waan mana keessa jirtun seenee rabbi si haa baasu dhalattuu naannoo Wallaggaati jette maqaan si immoo eenyutti? Asiyaa eenyuti? Asiyaa Kadir. Asiyaa Kadir mucaa daa'imaa hoggaa 5 mucaa madaamiitu irkaa duutee jennaaniyyi dhiira moo durba kan sirkaa du'e kun kan sirkaa kufe? Mucaa durbaa kan madaamii hoggaa 5tiyyuu irkatti kuftee jennaan akkasitti mana keessatti hidhamtee jirti yaani mana keessatti madaamiin galchitee ukkaamsitee jirti. Biyya kamii obboleettii koo biyyatti jirtu kun biyya kamii? Himadhu ummanni si argaa jira liivii irratti. Bahareenii jirti. Dhageessanii obboleewwan koo Bahareenii jirti. Haasaan silaa dogoggora. Isintiyyuu akkan shakkee ijoollee shakkee qoradhu akkan itti muddu kan na godhe isin warra koomentiiti. Haasaa sobaa fidde naan jettu kanaafaniyyi amma waan kana mirkaneeffadhutti jedheen bilbila kan biraa barbaaddadhee immoodhaan irratti bilbilee akkasitti sinii waraabaa jira. Kanaa jennaan obboleettii keenya rabbiin achi keessaa si haa baasu. Amma manni sitti qollofamee jira moo bakkeedhaan sitti cuftee jirti? Si ajjeefna jedhanii waan jarri siin jedhan dubbadhume. Akkamitti bilbila haasa'uu dandeesseree kan jedhamtu jiru koomeentii jalatti. Silkii haasa'uu silkii naan baadhee hojjedha. Aha. Ati jalqaba meemee jalqaba yeroo fi yeroo sana dhattu
ايش وصلت دم سي قربان ورا دانغونا جلا تورتورا الموناماتي سيني كوشينا كتتي نم تجرتو obboleetti gadi qabi haasa'e meemiyaati biyya sana erga deemte waggaa meeqa Itoophiyaadha erga biyya Bahareen jette miti biyya Bahareen erga deemte waggaa afuri obboleettiin keenya kuni waggaa afuri mana xalabaatii erga badde immoo hagami erga mana xalabaatii badde waggaa tokko mana xalabaatii nagaadhumaan badde paaspoortii sii maal sii dhiiftee badde jireenyi ta'uu fi dinnan mana biraa galte sana immoo amma hojjette mucaa madaamii sirratti du'e amma hagam hojjette chukooti hagam hojjette mana madaamii sii kana mucaan sirkaa du'uu dandeesse ji'a meeqa ate bole ayyee amma dhiyoo kana atina ammas immoo shakkii wanti fide maali garuu cubbuna jaala shakkii wanti fide mucaaluma dheengadda Bahareenitti duuteetti jedhameennaan poost goone suuraasii sii galee sana booddee erga suuraasii poost goonee waa hunda poost goonee kaane sobaa jedhame sobaa annan jiraan talli jettee jennaan kana hundatti qoranna kana hundatti galee sii galee akka ergasii fiigee maxxansuunis amma hammaama moo maxbaqa moo maal keessatti sitti cufamee jira ammala amma kifili keessan jira ayyee anna Muhammad kifili keessan jira yaa ja'inati kee saabit tamaam waslaa tasii kan naqiiti viidiyoo waraabinaan jedhe moo saabit kun ammoo amantetta allafaa kaasee waan dubbanne tokkoffaa obboleettii siitiyyuu waatsaappiidhaan dhuftee maal keeti isinii dhuftee natti himte suni maal keeti Dubaay irraa kan dhuftee natti himte mucaa daadaa kootiitii mubaarik na amani naan jettee nan deema siin jedheeni mucaa madaamii sobaan fixaniitu mucaa madaamii dheengadda mucaa madaamii du'e jennee gabaafneerra ammas immoo faashinii sana baafattanii jedhee wallaahi dhiifaman gaafadha obboleettii mucaa daadaa keetiillee as qayyameen jira akkana jetteetti isiin innuma sana badii nama tokkootiif soba nama tokkootiif sobduudha nuun hin jedhin mubaarik maaloo adaraa ummata biraan nuu gayi sagalee nuu ta'i naan jette. Amma rabbiin achi keessaa bakka hidhamtee jirtu keessaa si haa baasu bilbila kee akkamitti amma maal jaaru bilbila kee akkamitti sirkaa fuuchuu diddee yaa bilbila kanuma koodha asirratti isaan binne hambadii waan jiruuf mana xalaba waan hin jirre bilbila irratti durumaa yoo jajjaracha bilbila akka barbaadeedha durumarraa amma jeeftitti jedha siin muqallanyaan tokko amma እሺ qabattee beektu anuma koodha bilbilii ani naraaf kan bakka abbaan barbaade waan barbaade jedhe obboleettii koo aslan ana balleessaan kan miidiyaa irratti dhiyeesses ana balleessaanii obboleettii koo yoo rabbi jedhe hadha galgala akkati mana kana mulle abdiin qaba ijoolleetti bilbila kee kenneera si bilbilaa jiru hin baata mana kana yoo rabbi jedhe rafini lookeeshinii keetiin dhufanii ijoolleen si baasu nama jiraate immoo ammas deebi'ee miidiyaa irratti akka lubbuun kee afeera galatooma ummataan jettu rabbi si haa godhu yaa ummataa du'aa kadhaa fi balleessuudhaaf gatiteef du'aa kadhaa fi aasaadhii isaati ishee akka waan ani wallaggaan keessa beeku wallaggatti dhaladhee guddadhe soba geessan maali soba kee dadhabne sombisii haa keessaa ba'u maaltu na sobsiise amma aasaa keessanii fan fidee dhufe malee mucaa akkasumaan duddubaan gargaaruu nan danda'an eeyyeen warra gargaaramee beekutu lakkoofsa koo kenneefi isinii galee warra gargaaramee beekutuyyuu lakkoofsa koo kenneefi obboleessi keenya maqaan isaa Mubaarik Musammaa jedhama itti bilbiladhu furmaata siif kaa'u jedhanii ani immoo inshaallah rabbii gaditti rabbi na gargaaraa yoo rabbi jedhee as keessan bultu akkasitti hidhamteen bultu mana kana keessan bultu baatee yoo rabbi jedhe nama baheera jedhu nu haa dhageessu as keessa teessee yookiin immoo furmaan kana booddee wanti ta'u hin jiru si galee yookiin si ajjeesu yookiin immoo rakkoo isarraan ga'u kanaaf akkuma ta'etti mana kana keessa akkati baatu goonee ijoolleen dhufanii si fuudhu lookeeshinii keetiin dhufanii si fuudhuu yoo danda'an yoo hin dandeenye immoo si wajjin qabamtee jennaan hin baasitti iyyina malee
embaasiitti si dubbadheeraan embaasii maal laan jedhanii wanna akkasii rakkisaadha biyyi kun biyya rakkisaadha isiidhuma iyyuu gaafadhu biyya kana keessatti embaasiin mirga hin qabu nuyyuun sodaannaa dhannee baasuus hin dandeenyu bilbillees gaafachuu hin dandeenyu jedhani jarri embaasii si galee kana jennaan embaasii furmaata si kaa'uu hin dandeenye obbolaan kee immoo si wajjin qabamna si wajjin qabamna qoy asela deeme naarabsaa tokko na geessin dhufa qoy irratti cocofi irratti anatu bilbila kee maxxansee ture dhiifama guddaa nan balleessa irraa haala bilbila kee sila soba seetanii maalan si dhossaa miti sobaa naan jedhanii jennaananii bilbila kee maxxansee ture amma immoo nan balleessa bilbila kee san maxxanse nan balleessa egaa obboleewwan keenya mucaa kanaaf du'aayii kadhaa isinii galee mucaa kanaaf du'aayii kadhadhaa ummanni maal akkasii godhu barbaaddaati ani kanin du'aayii mana godha rabbiin na kana baasu أنا كم مسكين أكو والله إن شاء الله ربي تجهز أسيا باسو ديفا منا قدي أنا مو برنا طلبادا أما مچان كوني وانتي دبيسي سوبا فكيسي برنا مچان كوني منا طلبا كيسا أدرانا بلل سيام وارغنا منا كنتي نان لكوف سكني فين تري وانا رجعنا لقالا مصاب بلتيكو nama barbaada nama na kenni jedheen ture madaamii wajjin walitti buune jechuudha. Ayyee. Sanatti san ana xalabaan hin jiru. Ayyee. Nama xalabaan hin jiru garuu nijeetiin kan walitti buune akkas jedheen ture jechuudha. Kanaa jennaan obboleewwan keenya waa tokko bu'aa hin qabne isinii galee warri bu'aa hin qabne obboleewwan keenya warri bu'aa tokko buusuu hin dandeenye afaan keessan hin baninaa calluma ilaala kuni waan hojjetaa jirru namatti agarsiisuu yookiin mooda moozanuu kaffaltuutu hin taane rabbiin biraa arganna dhageessanii warra addochi rabbiin biraa arganna wallaahi shamarran meeqa baraarreerra ergasiitu miidiyaa hin fayyadaminii jechuudha amma immoo tokkoffaa fakkeenya isiniif haa ta'uuf lammaffaa immoo seenaa nuuf haa ta'uuf maaliif seenaan keenya lokotama seenaadha kun seenaadha hadhaa qalmaaf qopheeffanteerti mucaan qalachuudhaaf madaamiin jechuudha mucaa sii kaleessa kufe mana mustashfaa geeffattee mucaa durbaa waggaa 5 du'eera mucaan koo siin jettee maa siin jetti sitti hin deemee qaaletti mee obboleetti maaliif cufatte amma Alo? Madaamis jittiin baarii natti bantee sarratti immoo intalli na dhufu argamu dhufaa jirti kanan sodaadhee. Ha intalatti lakkoofsa siiseen dinaa godhi akkasiin numni godhaa dhaabattu. Qoy itti dawalee tadii akkasiin dhaabattu godhu aturtu. Intaloon aturtuu dhufuu ammaa dhufuu adiiftu. Intaloon dhufuu adiistuu amman siin jedhe intaloo aturtuu siin jedhe hin qabdii madaamiin intaloo ol fudhatanii boolla galuu keessanii laa. Turii jedhiin kaa dawwalii turii jedhiin madaamiin dhufteetti turii jedhiin bakkee haa dhaabattu. Akkan siin jedhee. Intaloodhaan turii jedhiini naannoodhuma sanaa turtu madaamiin isiis qabdee boolla buusti sis boolla buusti lamman keessan ajjeesisti. Dhageessee nama danuu si wajjin jira kunoo du'aayiidhaan nama 180tu si ilaalaa jira ammasii galee kunoo sitti mul'atu bilbilli kun nama 180tu si ilaalaa jira. Gatii feesbuukiin keenyaa hojjechuu dideef silaa invaayitii si galchaa nama 180 si daawwataa jira du'aayii si kadhataa jira. Si wajjin jirra amma tibaatutti rabneen bullushi viidiyoodhaan nama baafnee itti agarsiifna. Abshir amma bilbilaa jettee tenshiniin ta'in bilbilaa jettee intinaan jedhini viidiyoof hin godhini amma maal siin jettee madaamiin maalirra geenye turre sila beektaa madaamiin kee yeroo mucaan du'eennaan mustashfaadhaa dhuftee maal siin jettee mana sitti cufte keessaa sitti bantee maal siin jettee mee natti himi. La. Sila yeroo madaamiin dhuftee mucaan du'u sitti himtu maal siin jettee dhuftee maal siin jette mustashfaadhaa dhuftee maal siin jette.
لا سلا يرو مجاندو ينان ستمتو يرو مجاندو ستمتو سنغورا سنجتة mana keessa si galchitee sitti cuftee achumaan mana sitti cuftee achumaan mana natti hin cufne kifiliin agarsiidhaan sin gorraamna mucaan koo du'eera namichi zim jedha namichi zimmi jedha niitittiin immoo bakka maraachuuf kaati الله أكبر ربين فول ما تسيفك ربين فول ما تسيفك أمو نمس فاجرة سرت سمو أمو نمس نافار نتفكت سيدو نار ولا متوي هاي بقى جولك سمي سيتي وان اتباته سقالي يعني سكالمني سيرجيرا سياماني رامني دعاء سيغونا دعاء سيغونا ماجرا يلو باتي نتيمي وان اتباته نتيمي أمتنا تاني ماشي أمتنا نيمان دعاء لانسيو جنجرشي أما بيزي سينغور بالبلان كنا كيسا موانا سين فيديو سي ورابا سين أسارو لفتة سيكاب دي جناني مو ركولا أنا فيديو كسي ورابا رو سيكاب دي مو أمتي چكوني ummata rabbi dhama sebi chawo jedhe biyya baase gati teebi sita jeesse monaan jedha sititti naasee ajjeesse naan jedha gaha kala jar video sin naasau rakkoo jiru sagalee dhumaan akkasila naada walii imbaasiinis qubasi qabu yoo intaloon qabamtee bilbilli si cufaa ta'e yoo bilbilli kee cufaa ta'e imbaasiin akka inni lokeeshinii sanaan dhufuun godhashi lapheen baatin yoo xiqqaate illee hidhamtanii seeraan akka inni dhumu yoo duutees yoo hidhamuu ta'es gara seeraatti deebifna sii galee yoo danda'ame baduudha tamma yoo danda'ame baduudha yoo baduun hin danda'amne immoo bilbilli kees cufaa ta'e bilbilli intalaas cufaa ta'e imbaasiitti dawaleen lokeeshiniitti erga imbaasiin dhufee akkasiin seeraan qabamtanu agodhu bakka seeraan qabamtee seera akkatti galtu akkati du'an taane najjeefamne godha amma jarri imbaasiis natti biskoolaa turanii jara imbaasiitti wajjin naasaa atis immoo intalaan suuta jedhi haasa'i rabbi nagaadhaan achi keessaa si baasee yoo intalli qabamte 999 irratti dawwali siin jedhaa jiru obsinii binti digga meemee obsanii binti digga amma sii dawwalti jalaa kaasi mi'aana dhiisiti obsanii binti diggaa sii dawwalti obsanii mee bilbiliif deemiti obsanii ati bichi bilbiliif warri kaan hin bilbilinaa du'aa kadhaafi dhageessanii du'aa kadhaafi nam tokkoon bilbilinaa rabbii soraadhaa obsanii achi jirtanitti fakkaata bilbiliin meemee bilbiliin naqunnami obsanii keenya achi jirtanitti fakkaataati. Bilbilin 999 irratti laa amman bilbilin yaa jara keenya maaliif bilbileettu sin amma yoo bilbilte hin qabamti yoo qabamte wayyeettanii aan furmaanni tokkoffaan mana xalabaa mana hojii kana baduu arge nama ergineerraa fi namni achirra dhaabataa jira madaamiitu dhufte malee akkuma ta'etti shawwaddee abaatu yoo intalli shawwaddee baate isinii galee yoo intalli kun shawwaddee baate lubbuun si amma ta'e bakkeetti tagaraakaramuu danda'a. Yoo immoo qaallittiin isii sanas walitti lamman jaraa qabdee bilbila jaraa cufaa ta'e aan rafeen bulu bara. Rafee hin buru. Kana jennaan ta'aan bulaa nan eegaa isin rafaa du'aa kadhaafi bakka yaa rabbi jedhaati meemee warri musliimaas akka amantii keessaniitiin yaa rabbi buleetti keenya baasi jedhaati du'aa kadhaa isinii galee aan eegee yoo bilbilli jaraa cufaa ta'e imbaasiin quba qaba waan kana. Isinii galee imbaasiin quba qaba yoo bilbilli jaraa cufame lokeeshiniin harka jira waan ta'eef itti ergeen akkasiin achi keessa qabamtee gara seeraa dhattu goona yoo abira dadhabne kanaaf waa lama murteeffannee jirra waa lama qabannee jirra obboleettii koo biizii sin godhuu viidiyoo bakka sinaasaa'uun hin ga'a waan dhaammattu matatti dhaammadhuuti cha'oo anaaf sii keessaa wal argina waatsaappiidhaan hiriyaa keetti dawwaliiti wal takataattalaati rabbi si haa baasu ba'i amma matatti dhaammadhu waan dhaammattu dhaammadhu obbolaa keetti. Du'aayi naa godhaa isiniin jette dhageessanii du'aayi naa godhaa isiniin jette anaa kee miskiina koo abshir ishii nagaatti bakka obboleetti koo nagaatti chao.
Amma hoo maal jettu gaa biyya?